qoqqooduu miti. Qoqqooduu yaaluu caala duutiin jiru Oromoodha. Practically garuu godhamaa jira. Dhaabota Oromoo keessatti kun godhamaa jira. Dhaabbilee Oromoo keessatti. Maal kan barbaadan Maqaleetti waamanii barammaa. Ka barbaadetti taasaa miti. Duuti kana caalu hin jiru. Amma fe'e siyaasa beeka. Amma fe'e Oromoof dhimman. Margaana caaluu faana walii galuu hin danda'u taanaan egeree Oromoo maal akka ta'uu danda'u tilmaamuun hin ulfaatu. Kan si dinqu keessaa siifan gabaabsagaa miira keessan gala dhiifama. Geetaachuu Asaffaa fa'aa maqaan siidhaan warri kunuu amma lukaa fi harka nu muraa ba'anii achitti dheensan sun dhugaa yoo walitti himna ta'ate na caala jaamboon odeeffannoo qabaachuu danda'a. Jarri kun warra walgayii dhaqeedhaan warra walgayii dhaqee guyyaa tokko Maqalee keessatti buluu hin jaalannetu har'a achi taa'a. Ummanni isaanii immoo kana beeka. Ummanni isaanii kana hin beeka. Garuu har'a dabarsineen kenninu jedhanii adoon ogaa qaamni isaan barbaade sin jira hin jiru san beeku isaan qabuudhaafis yaalameera hin yaalamne inni gaaffiidha. Haa ta'uuti garuu abbaan alangaa ummanni biyyattii kun hunduu jarri kun yakka nurratti raawwataniiru seeratti dhiyaachuu qaba jedhee otoo iyyuu ummanni yookaan sabni isaan keessaa ba'an garuu tiishartii jaraa hojjisiifatanii homaa argatanii miti. Jarri kun isaaniifis godhanii miti. Jarri qabeenya asii saaman kanaan bashannanaa turan addunyaa kanarratti bashannanaa turan garuu wanti isaan godhan tokko jira. Saayikooloojii ummata Tigraay eegsisaa tura waggaa 27 guutuu as keessatti. Hin beeknaa bar as Finfinnee kana keessattis haa ta'u maalis haa ta'u sabni isaanii gaafa afaan isaaniitiin haasa'u innaa wareeree bitaa mirgatti isaan laalu isaantu godhe. Har'a dabarsiniin kenninu jedhanii irratti dhumaa jiru. Qaama isaan barbaade hin barbaanne isaan. Oromoon keenya carraan amma argamte kun bar carraa argamte kana Oromoon harka lafa jalaanis haa ta'u fuulduratti gadi ba'ee ijaarame wal ijaare siyaasa Oromoo kan akka ceesisu argamte kanayyuu kan wal fuuldura dhaabbachaa jiru nama keenya. Waanuma xinnoon olola walirratti oofuudhaaf. Fakkeenyaaf daataan gaafa hojjetamu gamoon magaala kana keessa jiru harka 100 keessa 90 kan jaraate. Namni keenya garuu olola walirratti malee waan isaan saamanii fi waan isaan godhanii fi waan ummata keenya irratti hojjetan illee irratti haasa'u miti. Ammallee deebi'ee isaan faana innaata mudaan muduufa argita beekta. Kanaaf kanaan durasi kan ummanni keenya dhume walii galtee dhaabotni Oromoo dhabuudhaan tokkittiin isaanii walii galaan turani har'allee walii galuudhaaf rakkachaa jiru. Yookaan gadi fagaataniin dhaabbanne yookaan walii galanii ummata kana gadi fageessaniin dhaabne daafii isaaniitiin ummanni dhumaa jira. Yoo kuni furamuu baate ammas dhaabbileen Oromoo wal danda'anii dantaa sabaa dursuudhaan dhaaba kamiyyuu keessaa haa ta'u dabballeen dhaaba kamiyyuu keessaa haa taatu warra qoqqoodinsa ummata Oromoo jidduutti ooftu kan yoo dhugaatti of jalaa qabu ta'e yoo dhugaatti ummata Oromoodhaaf dantaa ummata Oromoodhaaf yaadu ta'e olola Oromoo irratti ooftu kan hin dhaabsisan taanaan ummanni kun wanti inni exercise gochaa ture waan diinni isarratti practice gochaa ture waan isa faalleessu irratti yoo hojjetamuu baate ammas walii mo'amuu dadhabuurraan kan ka'e ummanni keenya gaaga'amaa jira. Siyaasni amma jiru siyaasa Oromoo rakkisaa jirtu kana keessa jirra. Sirna kamiyyuu haa ta'u namni ideoloojiidhaan obbolaa lamaanuu gargar ba'uu danda'a. Yaadaan jaamboon ilaa hiriyaa baay'ee wal jaalannudha. Dheeraa wajjin turre ilaalchaan gargar ta'uu dandeenya. Garuu aniif jaamboo kan tokko nu godhu dhiiga.
oromummaan. Hammeenya isaan barbaadu, madaa'uu isaan barbaadu, du'uu isaan barbaadu. Eenyuun miidhama? Naanna'ee anumaan miidhamaa bara. Kanaaf kanarratti hojjetamuu qaba. Akkuma jaamboon jedhee amma keessattuu edda waggaa tokko as singiliidhumayyuu gadhiisee hin jiru. Of harkaa dhabees miti waan an hojjedhu irrattis hojjechaan jira. Garuu wantu nu dhibeetu kana isa kaan immoo itti deemina.